waan isinitti agarsiisaa hin kolfitan waa danaa gala maqaa isaas koomentiidhaan hin barreessitan nama yeellaasisaa ijoollee na yeellaa eebbaan ilaalu kolfinaa waa biraattiin fudhatinaa dhagaadha waa tokko miti waa biraa miti baasaa miti salaamu alaikum achi jira laa wamti kun duwwaadhuma akkana ta'e jettu maali laata sababni isaa baasaa miti rabbicha koo gaa'ee na yeellaa eebbaan ilaalu amma yoomiittan abbaa saambii kana sodaadhee ta'a ka'ee immoo bahuu fi laata abbaa saambii akka naametti abbaa saambii Siloli abbaa saambii kan na fuutaa ijoollee haadha koo maal Sasa huyu wallahi sodaadhu wamba koo haadha keetii naa dhaabadhu wamba koo haadha keetii as naan dhuftuu qalamichatti bahuu jaannan gaaf tokkollee mo'adha. Bakka itti mee bakar waalee miila isaa dhabe miilli isaa irraa citee wamti kun amma ammaa deebi'ee yaa jarana sammuu na nyaata miilli isaa irraa cituu mana galee argee jedhan lolichi lola akkamii akka ta'e asirraa tilmaamuun hin ulfaatu. Bakki kun Oromiyaa biratti dirree kabajamaadha. Diddaa gabrummaadhaa fi bakka Harargeen kumaatamaan itti wareegaman calii calanqooti. Harargee gaafa jedhamu sammuu nama kaminuu keessaa calii calanqootu dhufa. Waan as keessa jiru tokko lama jennee isa namni hin beekne hin jirtanu. Nama kabajamaa, nama jaallatamaadha, hayyuudha, beekaadha, nama jabaadha. Fuwaad Ahmadi hundi keessanuu hin beektu. Dirree dawaarraa ka'ee naa wajjiniin asitti argame. Mee immoo dirree calii calanqoo kana keessatti maaltu ta'e? Qabsoo akkamiitu ture? Nama meeqatu wareegame? Injifannoo akkamiitu ture kan jedhu immoo bakka itti mee bakar waalee miila isaa dhabe. Miilli isaa irraa citee wamti kun amma ammaa deebi'ee yaa jarana sammuu na nyaata. Miilli isaa irraa cituu mana galee argee jedhan. Lolichi lola akkamii akka ta'e asirraa tilmaamuun hin ulfaatu. Nama lola keessatti miilli irraa citee miilli irraa cituu namni hin barre mana galee kan bare. Hin dinqisiifanna nuti akka Jimmaatti. Ittiin boonna calii calanqoodhaan boonuudhaa fi dirqamaan Harargee ta'uu hin qabu. Dhiiga Oromummaa wajjiniin gatii qabnuuf ittiin hin boonna calii calanqootiin. Siidaan nu duubatti argamu kuni siidaa Bakar Waareeti. Namni Oromoo ta'ee afaan Oromoo beeku Bakar Waaree namni hin beekne hin jiru. Harargee qofa osoo hin taane akka Oromiyaatti nama nuti ittiin boonnu siidaa Bakar Waareeti. Dirree lolaa keessatti miilli irraa citee fardarra jire. Miilli irraa cituu saayyuu osoo hin barin mana ga'e miila isaa ofirraa dhabe. Wallaahi lolli gaafa sanaa edaa akka kanatti Oromoon bilisoomuudhaa fi qabsoon salphaan hin godhamne. Anaaf kabaja guddaadha bakka kana dhufee dhaabachuun koo. Kooti kun kan Harargee qofaa miti. Akka Jimmaattis waliin qabna. Ittiin boonnaa jechuudha karaa biraatiin. Kutaaleen Oromiyaa hundi qabsoo bakka tokkotti godhame bakki biraas itti boonna. Oromoon maal akka ta'e kabajaa barsiise, dhiirummaan maal akka ta'e nu agarsiise. Bakar Waaree Rabbi rahmataa godhuuf. Bakar Waareedha akka afran qallootti hayyuudhaas lolchiisaa afran qallooti. Harargee bahaa aanaa jaarsoo keessatti iddoon inni itti dhalate. Fadisitti iddoon itti wareegame. Bakar miilli keeyoo tokko eessa jira jennaan achi buuteedhaa jeen achi buutee achirratti achi buutee Bakar Waaree. Batama. Te kabale tanniiti nana. Se sodaadha seetanii te kabale. Haadha kumaan se'ee na'e. Haati kuma maali sin goote? Haati kuma maali sin goote? Wallollee jennaan iyyee manaan aariyyannaan hin hastaayisiin natti dhufe seetan na'e. Uy wannee kooti. Maal abbatamaan kanuma sodaattuu isin amma kanattu taaltuu isin silaafis. Maatiin awwaame malee maatiin akkan itti dhiituudha ol kan hin argineen. Jiru waali haadha fi sodaadhaanii kabajaadhuma siitiif han baqadhee gadi bahe malee maaliin sodaadha. Namni manaa kabajee bakkee dhaqaa malee sodaa miti. Sodaanne. Isa siin hin beekne.
Gara ulii kanaan dhuftu sila ulee wayii fudhattee manaa baate. Duubuma abbaan si mallaqee buluula. Abbaan saambii mana na bulchuula. Abbaan saambiillee mana jiru hin barre gaa bulchuu isaanii. Achuma dhaqee buluula. Moo jaarsummaatti waamulaa. Baay'een dallanne. Abbaan saambii gola olaa keessa nama bulchu. Ilaane. Dhaqaati jechuun itti rakkannaa galee. Duuba abbaan si mal tokko naqa malee. Abbaan si maliin biramu? Abbaan si mal hin jiranu? Abbaan si malis jiru. Jiru. Jiru? Achi naqa. Ilaame. Yoo ati kumaa dhufte abbaan tamaam dhaqee tanaadha kumaatti milishaa fida jedhanii deemaniiru jedhe. Sodaachis ilmoo koo. Ittaanii. Kuukoo koo dhuftee bod dhuftee kutatta. Abshiraash. Ittaanii. Yoo karaan dhaqee mootti ni miti. Inni himu. Achitti dhiqqa dhuftee na fokkiteetti nama keessatti. Bakka abshiraata. Ilaame. Maal deemaa akka baatamaa maal? Haadha si moo fajjeesula. Cikicikii haadha kumaatti obballeessula. Isa dhiisaa. Dhugooshu. Garuu diina kootu gammadu abbuma saambitu na gammadu. Silaalloo filajjeessa abbaa saambitu haadha kumaa dhufanii dhaala. Abshiraaga. Nagaatti ga. Nagaa. Deema. Ilaame. Waan xixiqqoo. Haadha kumaa qofatti miti. Nama biraatti abbaan tamaama haadha kumaa baqatanii bakkee jiru hin jedhe. Namni natti kolfa. Isatti mana na kirin nyaatu namni hin beeku. Maal kana hundatti nan sodaadhee miilli lafa na qabaan jiruun jettanu. Amma haati kumaa kooti kun otoo abbaa isaan bittee rumte akkamila. Rukuttee laata isaanis akkuma na rukuttu ardeen isii rukuttu. Awaludhaa dubbisne. Haadha kumaa biramu maalotu? Maalotu? Anumaan nagaasi anatti malu anatti dhaqeetti. Lakki akkanaa miti. Ilaa awwalulaa. Ministeera sila sitti muufanii akkamittaan sitti maqaa. Sitti dawwalamu sila gurratti. Haadha kumaa. Adrasera namichi adrasera sitime adera ti akadami La ilaha illallah nangupadhe garangupa lafangupa Omaanii nan jira. Tempireecharri isaa digirii seelsheetii 50. Lammiileen Itoophiyaa biyya Oomaan keessa jiru baay'inni isaanii naannoo 500 ta'a. Kaan karaa Yamaniitiin kaan immoo xiyyaaraan dhufan. Gaafa Itoophiyaan rakkoo wayirra galte, gaafa lammiileen Itoophiyaa hungeen itti dhufe, gaafa lammiileen Itoophiyaa rakkatan, hidha Abbayyaa dabalatee biyya keenyaa fi waan qaban walitti buusanii tumsaas turanii ammas tumsaa jiru. Lammiilee biyya jaraatiif akka kana kabajaa qabanu biyya kana keessatti sababaa imbaasii dhabuutiif kabajaa dhaban. Biyya ofiitiif osoo kabajaa qabanu imbaasii dhabuudhaaf biyya kana keessatti lammiileen Itoophiyaa kabajaa dhaban. Lammiilee Itoophiyaa baay'ee kanaa jiru. Maaliif akka imbaasiin biyya Oomaan keessa dhabame ani hin beeku. Garuu lammiilee Itoophiyaa 500 ga'anuu fi imbaasiin dirqamuma barbaachisa. Hamma barbaadan mana hidhaa tursiisanii geessanii daangaa Yaman irratti gatu. Kabajaa dhabde ijoollee. Kun hundi kan ta'e sababaa imbaasii dhabuuti. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa biyya Oomaan kana keessa jiru. Lammii biyya isaa jaallatu. Biyya isaatiif waan qabu kennuurraa lammii of duuba hin deebine. Lammiilee kanaaf imbaasii yeroo gabaabaa keessatti akka Oomaan keessatti nu dhaabatu. Dippiloomaasiin biyya lamaan gidduu jiru ilaalamee furamee bifa siyaasaatiin ilaalamee imbaasiin biyya Oomaan keessatti nu dhaabatee lammiileen Itoophiyaa Oomaan keessa jiranutti akka kabajaa argatan. Batamam. Eessatti fiddee Simal karaa loo kanan darbine? Simal karaa loo baaraan dhufe jedhani kanan darbine? maali? Batamam. Biyya namaatiin ni kun eessatti fiddee isin? Shortaa kan Kunoo akka jarjarti dhaabataran argitu. akkati hambade gaa gurbaa.